Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'a wantoota itti makuuf nu fayyadanii walitti makanii fuulatti dibachuuf nu fayyadanii ilaalaa wantoota fuula keenya barbaachisanii jechuudha. Fuula keenyatti dibachuu wantoota nu barbaachisanii ilaalaatti fayyadamaa. Maashaallah kun shaayii liftuunii jedhama. Daakuu filooriidha suni kun shaayitti naqeerama. Wantoota nu barbaachisan tokko tokkoon walitti akka maknee fuula keenyaaf harka keenyatti dibannu dhugaa baay'ee jijjiirama qaba. Maashaallah natti toleera. Hanga dhumaatti ilaalaa waliin daawwadhaatti fayyadamaa ofii keessaniifis. Ani laman itti nu godhe shaayii liftuunii isa daakuu sana lama isheen itti naqee jechuudha. Shaayii lama itti godhe amma immoo zebaadiidha jechuudha. Zebaadii itti godhe jechuudha. Namoonni zebaadii wallaaltan hin jirtanii kun immoo daakuu boqqolloo fal'aana tokkootitti namaa. Zebaadii fal'aana tokko, daakuu boqqolloo fal'aana tokko, hundumti isaa safaraan itti godhama jechuudha. Kunoo isa kanaa jechuudha. Daakuun isa kanaa filoorii tokkotti naqeedha. Achi immoo zayitiitti nannaa. Kunoo zayitii isa xiqqoo keessa dura fixeetan isa kana itti naqadhee isa xiqqoo keessatti naquudhaaf fuudhe. Amma kunoo fal'aana tokko jechuudha. Kunis achi moyete wardii kanadha. Isa kanatti naqa roosii waatar harkaa gaditti nammee olee lamatitti nama kan ammoo jechuudha. Kun fal'aana lamatitti nama. Bishaanni kuni baay'ee urgaa bishaan abaabooti. Maashaallah fuula namaafis faayidaa qaba. Namoonni baay'een sooftiidhaan ittiin fayyadamu. Sooftii kotoon iseedhaan akka sooftii akka jirbii wayiidhaan fuula isaanii ittiin xaxxaragu fuula lallaaffisa jedhu. Maashaallah hanga dhumaatti ilaalaa. Miksi godhama waliin makamee miksi waliin makaniiti yoo achi bakka fuulatti dibatu jechuudha. Gaashaan wal makanii fuulaaf harkatti fuula nas ba'uun naaf hin taane fuulattis ba'ee dibachuuf naaf hin taane harkuma irrattis nitti agarsiisaara jijjiirama isaa jechuudha. Harka irratti maal akka fakkaatu yeroo inni gogee irraa soofee cumaan irraa achi booda dhiqadhaa. Baay'ee jijjiirama qaba. Maashaallah namoonni feetan itti fayyadamaan isiniin jedha. Haala ishee lakkutee itti dabalee kunoo naaf bareechuudhee gogaa harka kanaa hin dhugalama. Jiidha kana dhugeetiyyuu macarrashaa irratti yeroo inni gogee irraa soofee baasaa jechuudha. Inni walumaan ilaallu kunoo deebi'ee gogee jira jechuudha. Daqiiqaa 20 booda daqiiqaa 10-15tti gogaa deebi'een jira. Ammarraa soofee baasaa jira jechuudha. Ilaala namoonni feetan dhugaatti fayyadama. Jijjiirama baay'ee qaba dhugaa rabbi. Jijjiirama baay'ee qaba. Maashaallah nargitanii harkumti kiyya waloon fakkaatu malee baay'ee cululuqaa utuma miicamin iyyuu jechuudha. Ammayyuu yeroo irraa miican immoo baay'ee bareedaadha. Argitanii kanatti walii gahee garaagarummaa qabu. Ammoo miiceen dhufa miicuun naqee jechuudha. Kunoo finneerra dhumarra geenye miicinee meekamturra gaariidha. Laala
garaagarummaa isaa ilaalaa isiniin jedha maashaallah itti fayyadamaa namoonni barbaadan fuulaaf irra caalee barbaachisummaan isaa irra guddaan isaa fuulaafidha.